Hiya hayu karabiya biflewani hiya to urumiya hiya sirnagada kanitinde kamtu malato si oda anis biyan kada kanitinta adatu hiya to urumiya kanitiru adatu Adya Fakida Bosana si gute Yoya akkam jirtan nagaa fayyaadha baga nagaan dhuftanii nu biraan halkanii warri Awurooppaa rafaa jira warri biyyaa rafaa jira warri karaa Arabiyaa jirus hirriba owwaa keessa jiranii garuu dubbii nama raffisne at least warri North America jirtan akka dhageessan abdiin firraa qaba rafaan jirtanii I know nu biraan sa'aan meeqa sa'a kudhanii fi daqiiqaa 25 jechuu shaahii booda jechuudha. Mee takka barreessa sagalee tana mirkaneessaame waa xiqqoo dudubbanneeti. Yeroo tana Kirismasni waggaa dhufe xiqqoo dalagaatu natti baay'ata hojii biizii na godha kanaafin isin jalaa bade. Yeroo ayyaana kanneen bada gizee wantu akkanuma. Kanaafuu naaf kalcha dhiifama isin gaafadha. Kara qophii keenya dabarra maali ajenda wama dhaamsa xiqqoo takkan dabarsu dhufe inturu video irran turu biyyallee bari'ee jira okay thank you warra biyyaate jechuudha hayye okay akkam jirtan nagaa fayyaadha ajendaan waa hedduu jira waan irraa dubbannu waan hedduutu jira immoo garuu amma wan agenda je qabadde dhufe wahuma lama sadii irraa dubbachuu fedha jechuudha waa lama sadeeni irraa dubbachuu fedhu maali waa'ee amma duula biltsiginaa Oromiyaatii fi biltsiginaa Amaaraa jedhu kanarraa illee waa dubbanna erga maqalee seenne jedhan booda jechoonni isaan dadarbatanii haa ta'u immoo warreen akka miidiyaatti illee akka saba Oromootti waan nu rabbanamee jira actually saba Oromoo qofa osoo hin taane jechummaan federalizimii jedhamu kunuhu alarjikii nutti hejjira dhagahuun feenuu warra jawutu dhufe jechuudha. Hayye kanaafuu ammaan tana waan takka hubanna walii kannuuf dhufne borullee rabbi jee hoggaanu biraan bari amma nu biraan galgala borus dhufee irraan dubbadha iftaanis probably dubbachuun danda'a torbaan kana kaampeenii banuu qabna sababas isinii himuun fedha waa'ee kaampeenii isa wanni banuu qabnuuf jechuudha. Taduraan dura ammaan tana erga maqalee seenne jedhan booda ammallee akkuma dur asirraa dubbanne lolli kun gaafa Tigraay cabsan Oromoo cabsina jedha warri lola kana mirqaanaa jiru warri lola kana gammadaa jiru ummata biraatii
kanaafuu dubbiin tun nuus gaafa achii dhumatte as nu laallattii jenne iyyaa turre jechuudha. Wanni nuti jenne waan hanqataatii miti ammaan tana dhugaadha. Taayyee fi shimallisii fi ammas gareen gama haaniilleen akka nama wal lolanii yaa'ii qilleensa dhukkee kaasaa jiran jechuudha. Abiyyi immoo cal jee ilaala. Abiyyiin daanyaadha. Abiyyiin beekaa waliin dheeti iddoo taa'ee wannaa jaa jechuudha. Anyway, kuni wanni kun godhamaa jiruuf sagalee argachuuf yookaan uummata Oromoo qalbii hawwachuuf nuti amma booda warra sila aktaroota federaalizimitti amanan akka Jawaar Mohammad sagaleen jiru. Sagaleen qulqulluu miti moo numan jirre guutumaa guututti. Namni sagalee joo dhufee jira. Lammisi. Amma rawya me amma rawya. Reefu amma kam rawya. Sagaleen amma jirti me laala. I think sagalee waan jiru na fakkaata is good. Amma wayya muduraan rawya. Earphone irraa baaseen jira. Ni jira. Okay, thank you so much. Hin jira. Fayyaa argadha galatooma. Ayyee. Amma kuni wanni diraamaan amma deemaa jiru waa lama dhugaadha. Ummanni wal qabuun isaanii dhugaas ta'uun ni mala dhiisuus ni mala garuu jarri duraanuu Yahodeen bahodee maarree ja'ansan qabataniiti deemaa jiran. Gaafa Tigraay yoo injifanne akkuma duraan wa'ada seenan ni goona ja'ansan wanni deemaa jiran. So anyway, ammaan tana gama tokkoon sagalee federalizimiin wanni ja'an kun haabadu Oromiyaa wanni ja'an keessattuu kana qarsaa nuti lafa Oromiyaa ja'an guddaa kana nu rakkisee jira. Kunis nurra haabadu warra joo dhufe jechuudha. Oromiyaanis nurra haabaddu Oromummaa warri ja'an haabaddu warra joo dhufe jechuudha. So kana isaan kana booda irraa dubbadha. Amma immoo garuu dubbii gama walitti daddarbataa jiran biltsiginnaa Oromiyaatii fi biltsiginnaa Amaaraa jechuudha. Wanni godhamaa jiru kun diraamaa achi keessaa ittiin nu raffisanii ummata Oromoo qalbii hawwatanii akka amma dura ni yaadatanii gaafa lammaan dura dhufu. Ummanni keenya gooftaan keenya ummata keenya abaluun keenya ummata keenya jedhanii ummata keenya waan ja'a turan. Ammallee bifa saniini maaltu deemaa jira? Warra nuuf yaade fakkaachuudhaan yookaan warra federaalizimiif qoramu fakkaachuudhaan dhimma mu fakkaachuudhaan as bahan jechuudha. Namni dhugumaan federalizimitti amanu sossobus ta'e jarriban nu sossoban jenne gaafa duraan angootan Oromoon achi seente odoo kun hundi laaqamne osoo Jawaar faan ni dhabne osoo Haacaaluun faan ajjeefamne osoo Oromoo hin madeessine maqaa ABO shanee joon osoo naman ajjeefne waa hedduu godhamuu danda'a ummanni kun osoo dhugumaan federalizimitti amanan taate. Ammallee taanaan aktaroonni gurguddaan warreen mahandisoonni gurguddaan warreen mahandisoonni Oromiyaa jiisuufis taate Oromoo balleessuuf Oromummaa balleessuuf warri deemaa jiran araakiloo keessaa waan hundi kabocamee as bahaa jiru. Taayyee fi kuni uggota akka gabbee callisiisa Abiy. Garuu kun diraamaadha. Maaliif diraamaa itti oowwifatanii filmaata mee keessa waan gaggeessuuf deemaniif hagasan Jawaar faallee ukkaamsanii akka isaan hin baane goone immoo warri gama naannoo Oromiyaa kun hin jiru. Biltsiginnaa Oromiyaa, biltsiginnaa Amaaraa wanni jedhan hin jiru. Biltsiginnaadha. Hundinuu seentiraal irraa raabsamaa deema jechuudha. Waan walitti deemaatii miti. Amma garuu fakkeessuudhaaf qalbii uummata hawwachuudhaaf maaliif jennaan ta duraan dura addunyaa irratti fudhatama dhabee jira. Paartiin biltsiginnaa wanni jedhaniif Abiyyilleen addunyaa irra fudhatama dhabee jira. Dippiloomaasii fudhatama dhabee jira. Diinagdee khasaaree jira. Waa hunda harkaa mucuccaa ta'e dhumtee jirti. Amma wanni inni harkaa qabu uummata kana akkamittiin qalbii bitadhaadha. Ati Taayyee fi Shimallis deemaatii uummata Oromoo kara kanaan naa qaba. Maal jechuudhaan? Nuti federalizimiitti wanni dhaja'atii lola jechaatiin jalqaba lola jechaa jiran. Maaliif jennaan kijiba. Kun hundi waan achi keessaa bocamee as hannamaa jiru jechuudha. Gama tokkoon warri Amaaraallee maal ja'a? Isaan onnee irraa ja'an. Abbaataa Chirristiin dhugaa onnee irraa ja'an. Oromiyaa ni balleessinaan onnee irraa ja'an. Amma Beenishaangul weeraruu qabnaan onnee irraa ja'a jiran isaanii lubbuudha.
keenyammoo akkana jaa'anii taba akkana kana taphatanii gaafa san eenyu dhufu deema abiyyiitu dhufee erga ciqiciqii taate isin lamaanuu dhaabbadhaa jee daanyaatu deema no injiru wanni akkana kanaafu wanni amma deemaa jiru yoo dhugaadhaan federaalizimitti amanan taate Baqala Garbaa mana hidhaa taa'uun qabu Jawaar Mahammad mana hidhaa taa'uun qabu Hamza Boorana Lammii Beenyaa Abdii Raggaasaa mana hidhaa taa'uun qabu namni federalizimii ethnic federalizimitti amanu kana hundan godhu amma duulli hamaan banamee jiru erga abiyyin diplomaasiidhaan addunyaa tanarratti khasaaraan hangana jedhamne irra gahee jiraate khasaaraa hangana jedhamne irra gahee jira zero laaqamee jira Ameerikaa bira Awurooppaa bira warri silaa isa gargaaruu danda'u warri silaa waa isaa godhuu danda'u hundi dhorkatee jira sababa lola amma banee jiru kanarra jechuudha waa'ee humanitarian irratti amma kanaaf kireeditii addunyaa guuturraa waan dhabeef ummata keessa argachuu qaba Oromoo keessa kireeditii akka jiru dhabee jira arraan tana akka taayee hunfaan aktara jabaa fakkaataniiti nutti as bahan jechuudha kamaal jedhu warra federalizimii protect godhu Siidaa Minilik Siidaa Haayila Sillaasee warra ahdaawii san masaraa mootummaa keessa jaarratteeti ani federalizimii fi lolaa it doesn't make sense waan nama seensi nama kan nuumte jechuudha sinigala kanaaf kuni tooftaadha Oromoon dammaqa haa harka tokkoon afaaniin warra federalizimiitiif lolla ja'a harka kaaniin maqaa shanee jedhuun yookaan waraana gama kaaniin achiin ilmaan Oromoo wal nyaachisaa wal ficcisaa jiran mee ilaala akeekkadha ka wal fixaa jiru haa xiqqaattu haa guddattu Oromoo wal nyaataa jira arra idduu tanatti geema poolitikaa siyaasaatiif ijoolleen teenya ilmaan hiyyeessaa jidduu kana dhumaa jiran fedhan dalagaaf haa ta'u fedha waan fedhe haa ta'u waan fedhe haa qacaramu abbaa immoo garuu quuqamni sabaa itti dhagahamee Oromummaan itti dhagahamtee bilisummaa dhugaa san sabni kiyya argachuu qaba jedhee gaara galee waan hin ta'in kanneen akkaa fi akkattuu seenanii jiran so ummata kana akkamitti akka isaan karaa wabotti deebi'an karaa saba ifiitiif qabsaawan akkami goonaadha arraan tana kaan maqaa shanee joon ajjeesaa warra kaafaa'u mana hidha guuraa maqaa warra abaa'u karaa nageetti amanna joosu mana hidha guuraa warra waa takka jijjiiramu fiduu hin dandeenye alatti hanfatan jechuudha abaa'u keessaa illee hundarraa ummata manguddoo ummata waa takka fiduu hin dandeenye alatti hanfatan jechuudha arra gaajara kanaa wal qabe jechuudha arra maanuun dirmannee maa wajjin dubbannee maan wajjin iyyinee akkatti iyyinu nu beekanuti akka itti dubbannus ni beekna maaliif jennaan lola kanaatu lola hama ninjirame tokko tokko wanni godhame ninjira takka takka barreessame namaatu ko wanni na godhe tekstii na godhe broadcast interrupted sagaleen jira broadcast interpressed ja'a I don't know okay anyway yonin useetu mahaaso jiraadhe nin dhaabaaf inje yoon jiraadhe nin jira hayyee fayyaar galatoma kanaafu ammaan tana jarri kun wanni kun hundi kabocame Oromoo fi Oromoo wal afaan kaayu Oromoo fi Oromoo wal nyaachisu kara waraanaatiinis Oromoo fi Oromoo wal nyaachisu kana wanni godhamaa jiru sirriitti akka gaariitti kanaaf Oromoon amma tasgabbiidhaan dhaabbanne maal gochuu qabna karam dhaabbanna eessara dhaabbanna maal gochuu qabna haja'u irratti sirriitti Oromoon if gaafannee kaanee dhaabbannee daluu qabna haga waan sangoon immoo waan takka amma khalola biltsiginnaa Oromiyaatii fi biltsiginnaa Amaaraa jettan kun taba isaanii kana achuma dhiibne maaliif jennaan ka isaan lamaanuu ergatu abbaan tokko waan ta'eef ka isaan lamaanuu ergatu Daaniel Kibret ka isaan lamaanuu ergatu Abiy Ahmad waan ta'eef nu galchu kana akkasitti adda baafanna okay thank you so much warren confirm na gootan kanaafu tabira maali wanni bira maali partiin biltsiginnaa khalee dhalattee wulii guddachuu teessuu miti warri arra Mangistuu Hayilamaariyaam fi warri akka Haayila Sillaaseetii fi mootonni gurguddaan nugusa yemmaayin nakko samaay baay'itaarras maarree kajaa'amaniihu arra addunyaa tanirra deemanii jiran ummanni sabni achuma jiraataa jira sini galee ummataa fi sabni achuma jiraata arraan tana paartiin tunis
نبدي أورمون إمو يرو خمج على يرون خاو قبدو أما مال فكينيف أما تربان خنا دلقا ولي قودو قمنا دلقا نتقونو مالي دلقا نتقونو مالي ورّا فكي سادف ورّا مقا ديغا أورمو قبن ورّا لاستنيمي أورمو قبن سدي ميديا سديتو دول هما كامبيني أنغان جدام ننو رباني جرايچو أما يرو أما تنا خيزتي جرا خان أكامي دامسينا أكامي چالسيفنا دا جروبي قفا بنيتوما ناو سامي كتاك اوكي سو أما ورّا سدي دادبني أما ورّا سدي I think network خير رايسا ورّا سدي دادبني ورّي لايبي دليدنيس جولين آيتي هندي ورّي دنديسان أما وني كامبين قدوك ابنو مالي توربان توكوف ولد دابني ميديا سدي تارجيت قونا ميديا سدي في نمو سدي تارجيت قونا توكو غربا تامرات نغرا فيسا جانين وبلي سمسن فيسا تيجو لم علمايو غمدا علمايو غمدا يچون وان اجايب سنيتو ايغا ناب سابتو كديف موجي اوكي توكو علمايو غمدا يچون ابا ايتيو تيوب تولچه يچو غمدان اينو كتي سنوني بيتان بر اما اني خون اسا نمني رايا ستوديو چوفسيس ماسيفلي نما ولي غورتيتي اما نما دبا سا نمني رفي نما اولموست نما دبا جها ورغي سنين لا جير دبا شاني في شنتم وي ها ورا كوتنو قب غويت نمني دبشان تكا هاغا كوما تكا اودو اف قبني وان غدا دلبو دندي تدران درا توكو أبا إتيو تيوبي سن يوتيوب راجع في سوقنا إيش على ما يو جمدا خمك على استنامي أوروموك أبو ها إلما غوبنا داچي إلمو غوبنا داچي مالجي لوريس أجاي مالجي namni goobana daaceerra amaaran jiru je tokkoffa amantiisa jijjiruun amaara daran if jaalachiisu namni amaara oromoo cabsan jiru amma immoo yeroo amma jirru kanatti waan akkasiin nurra deebi'aa jira keenya tokko alamaayyoo gammadaa kajaaniin abbaa itiyoo tiyuub san torbaan kana osoo hin dadhabne osoo hifadheen jenne itti wal dabraa barreessa ispeeshaalii warreen ingiliffaa xiqqollee too barreessuu dandeessan riipoort godha seenaati itiyootiዩብ yuutuub keessa seenaati erga seentan booda yuutuubii keessan banadha itiyootiዩብ dhaqa erga dheetan akkana isinii dhufa isinii galee ganaa waa hedduu citi isinii mutaa obsaan eeggadha erga achi dheetan booda bakka I don't know reflecti qaba I know yonin idea isasini me akka gootan abdiin firraa qaba so achira dheetaniiti page maqaa isaa dhoytan oggaa dhoytan home video playlist community khajoo dhufa jechu I think no camera here bija camera wannati laptop iti difam okay samboda ergan home tuqe boda page isaa keessan jira qabxii sadeen harka mirgaa gubbara jirtanan tuqa ergan tuqa arma jala report user tayetu jirechu report userii tanan tuqa ergasani report userii tuqa malle lala hanga amma itiyootiubin erga 2008 join gode waligala video itiyootiubi nama miliyoona 32 laale waligala viewi miliyoona 32 dhageeffadha qaama qalbiina dhageeffadha samboda kuni waligala waan inni post godhe xiqqaadha kaisa OMN illee naannoo kana jira khabarra biraati ni maka itiyoo 360
so report user gootan san booda erga report user gootan booda okay hate speech and against protected group haja'u jira isa tuytan next tuytan video modura jiran kana tokko lama sadi afur at least war modura jiru kana godhaati next godha kaayyoon isa page wanni gochuu san booda report user comment kana jala akka gaari barreessa akka gaaritti wanni gaggeeffamaa jiru hate speech dha wanni isaan gaggeessaa jiran genocide waan khaasu maallaqa youtube jaanii nama wal ficha jiran jettanii warreen barreessuu dandeessan akka gaari barreessaati submit godha dhiisa every single day dalagaati ijaa goradha tsaggaay ararsaa cufsiisan page oromoo meeqa cufsiisan youtube meeqa buusan keessattuu namni raayyaa studio cufsiise alamaayyoo gammadaa gurbaa jedhamu kana abbaa itiyootiyoobiti namni raayyaa studio cufse maaliif beeytani raayyaa studio keessa sirba meeqa jira sirba aadaa oromoo meeqa jira sirba qabsoo meeqa jira kana jechuun afaan oromoo haa cufamu jechuudha afaan oromoo haa badu jechuudha saniifuu addaggeedha namni kun kanaaf itiyootiyobii isaa report gootan jarri kun qarshii meeqa akka argatan arraan tana akka isin awweer taatan ammallee irra isinii deebee isinii hima jechuudha so itiyootiyob akkasii gootan jechuudha halammaffaa itiyoo 360 jira itiyoo 360 haja'u itiyoo 360 ogaa dhuftanii logo tuqaa gizee hunda itiyoo 360 okay asin tuqaa okay logo tan ogaan tuqe mana isaa guddarra dhaqeetiin jira hayyi ogaan as dhufe report user biro ogaa dhufte waan ajaa'iba isinit tahu total viewer wanni kun erga join godhe June 4 bara 2019 ganaa waggaa takkaa fi waa xiqqo jarri kun erga maali youtube banatan waggaa takkaa fi ji'a shan keessatti waliigala viewer miliyoona 57 qaban miliyoona 57 qaban kareefuu 32 qaba OMN yoo laaltan sanii gad qaba ka waggaa meeqa youtube irra jiran so warri itiyootiyobii kuni hundi isi uber driverida uber ofti dalagaan kabaja qabdi uber dhaabbannaani ammaan tana fardeeffatanii keessattuu erga koronaan dhufe kana oromoo anaa fi ati arrabsuudhaan akka Ermiyaas Laggasa akka jarri kun anaa fi si arrabsuudhaani namni kumni tokko oggaa laale doolaara 2 argatan san gubbaan yoo advertisementiin jidduun seente video isaanii irratti maallaqa kafalamaaf jarri kun yoo xiqqaate guyyatti video oggaa warabanirraa doolaara 500 irraa hanga qarshii 1000 takkaa dalagatanii oolan jechuudha kanaafuu jarri dalagaa dhiiste guyyarraa dhidhiqattee dhufteeti ha Facebook livein tuyne laalame waan ajaa'iba isinitto OMN Facebook live qaba miidiyoonni gurguddaan hundi Facebook live qaban itiyoo 360 hin godhu maaliif beeytanii yoo Facebook live godhe maallaqa argatu immoo itiyoo maali YouTube irraa maallaqa argata yeroo namni kumni 10 taa'ee isaan laalu already gaafa kumni dhibbi isaan laale isaan doolaara 2 haga doolaara 3 qaata nama kuma irra bilcheeffatanii jiran jechuu jarri kun waan ajaa'iba isinitto maal gochuudhaan oromummaa matfaat አለበት ኦሮሚያ የሚባል መጥፋት አለበት ህገ መንግስት የሚባል መጥፋት አለበት አናፊ አቲኑ አረብሱዳን ሄራፊ ሴርሁን ዲገሙ ቀበቹዳን ቀብሶኑቲ ኢልማን ኩመሸን ኢትገበረፍን ልቡ ኩመሸን ኢትገበረፍን ኸሲላ አራንተን ኡመተ ኸናው አቺራ አሪነ ጆሌ ኦሮሚያ ጀቴ ጉደት አራንተን ሁንዴቡ ቀባ ኦሮሞን በዱ ቀብዲ ኦሮሞን በዱ ቀባ ወሪ ኸነ አደድሩማን ጀቻ ጅረን ኤርሚያስ ለገሰ ዋቅ ጅራ ነመጃሞቹ ilmo minilik ilma gobana taacee tukunis Ermiyaas Laggasa waaq jira 10 ya amara liyu hayl dhaggeeffadha jarri kun nama sadii yooni maanya yookaan eenyu gurbaa kaan kakijibaan sabbar marraja allen kajoo maqaa oromoo qabu tokko eenyu ibsaa kajaamu tokko eenyu maqaan isaa gurbaa maarree ibsaa ifinjoo tokko sabbar marraja allen kajoo jarri kun wanni Facebook live dhiisanii YouTube qofarra focus godhaniif because they do cash crop maallaqa dalagaa jiran maallaqa nuun dalagaa jiran
maal gochuudhaan irran kaayanne isaan arra isaan astaanii gaayid godhan naannoo Amaaraa gaayid godhan Abiyyi gaayid godhan Khaan gaayid godhan Khaan gaayid godhan maallaqa argatan jechuudha arra viidiyoo tokko gaa waraabanii bu'an guyyaa itti aanu Tolosaa Ibsaa thank you so much dhiisan Facebook live dhiisan YouTube is cash crop arra osoo silaa yooni maa nyaachirraa darbuu baanne inninis akkanuma taa'ee nu arrabsaa maallaqa godhataa ture amma qabbanaa'ee jira amma inni amma jarri kun nama sadii tahanii Khaan waraana Khaan dargii Khaan wayyaanoo dalaguu ture Khaanis akkasii warra walitti qabamte maal godhan dalagaan qaban taa'aniiti nu arrabsuudhaan nu xiqqeessuudhaan maqaa keenya cabsuudhaan galgalaa ganama dhidhiqatanii 7 days a week 2 hour asirra ta'anii si haasawan jechuudha every advertisement irratti maallaqa argatan gaafa namni humni dhibbi seeneef qaata doolaara 300 400 bilcheeffatanii jiran jechuudha waan silaa ubar oofanii argatan guyyaa doolaara 100 isaan asumarratti Itiyoo 360 irratti nama sadiin adda qooddatan jechuu dalagatanii can you imagine laala waggaa takka keessatti 57 million namni isaan view 57 million because they are not on Facebook live they are not in any other social media they always stay on YouTube live because they are making money every 1,000 viewers they make $2 to $3 so multiply by what 1,000 times 100 times $300 to $500 that's what they make from advertisement they make money every single day they do agenda godhataniiti dhufanii agenda sanirratti maal gochuudha dalagaan isaanii Oromoo balaaleffachuu dalagaa biraan qaban Juhaar abaaranii erga hidhame amma eenyu dalagaa godhatan tooftaadha Shimallis takka jennaan Taayyee takka jennaan naannoo Amaaraa Faarsan wahuma takka dhugaa dubbatan gartan maaliif from Uber to YouTuber jijjiiramanii jiran jechuudha from Uber to YouTuber namni beeku dhugaasa afaan mimmi'effatanii karabaata uffatanii waan gaarii si haasawan fakkaat garuu isaan anaafi ati xureessanii anaafi ati balleessuudhaaf galgalaa ganama dalagan jechuudha kanaafuu amma maal gochuu qabnaa waan jedhu kanarratti tokko Ermiyaas Laggasa Waaqjiraa ka'eefin jedhu ka adda durummaan Oromummaanna Oromiyaa matfaat አለበት ይሄ ልዩ ኃይል matfaat አለበት jinni jaankaa matfaat አለበት isaan wanni isaan dalaga jiran cash crop jiran jechuudha isaan maallaqa dalagachaa jiran they live with the money that's what they do 1 year they got 57 million 57 qaban viewer waggaa takkaa fi ji'a waa xiqqoo keessatti kanaafuu kunis kana jira jechuudha khasadaffaa ka amma baname tokko jira kuni ganaa qacaacaadhaaf tuni ganaa daa'ima taamiraat nagara fayyisaa finja obboleessa masfin fayyisaa roobit kunis ka'achicit xiixa barba amaarri gojaamee gabareerra bar jara kana irra badaadha jara keenya bar gabaree gojaamii fi gabaree gondareerra ummata kanaatu irra hama ummata laastineemi oromoo qabu kana ummata bada ummata oromiyaa fi oromoo waan jaan dhaga'uun feen laala amma taamiraat nagara baanan kun immiyyee tadri'aa fi fooxaa uffattee peejii isaa irra qaba amma inninis dhiyootana taraara miidiyaa neetwork hajaan banatan YouTube maallaqaaf dhufan bizinesaaf dhufan bar YouTube dhufan isaanis maal godhu taraara miidiyaa neetwork ja'a kunis oromiyaa mafrasa አለበት ሽመልስ አብዲሳ ከእንቅልፉ ሲነሳ ኦሮሚያ ተበታት ነው ቢያ እንዴት ጥሩ ነበር አመድሮ ኦሮሚያን በከዲበ ጨጨፉ ቀብዲ ነመጂኤ ዱበቻ ትሪ ጉርባን ኩን አመሞ ኩኒስ ኑቲ ደለጋኑ ጎደተ ቪወር አርገተ ገርጋርሳ አርገተ አንተ ጥሩ ኢትዮጵያ ነጃማ ማለቀኒ ገርጋረማ ሰምቦደ ዩቲዩብ ለኔ ከፈላፈቹ ሶ ኸነለ ኤጠኒ ተራራ ቲዩብ ስፔሊንግ ኢሳ ሼርስ ኒ ጎዴት ጅረ ፔጅ ረቲ ተራራ ቲዩብ ኸጆ ኸነለ ኤጠኒ report godhu qabdan logoon isaa kana fakkaatama gaaraa fi minilik fardarra taa'utu jira tarara tubin tun gana amma nama 3,000 fi dhibba afur qofa wanna qabdi report godha wanni kana report gonuuf maal jara keenya
تدران درا يوتك آت فرنجين أكا واتي أمنتو جرا ندقى فدا أرى فيديو سام بوست قدن نمني ندقى فتان خنودي أران تنا ريبورت قوتا مالي رفنا وري سيني بريهس ريبورت قوتا مالين أولينا يوتيوب page isa gubbarra dhaqaa qabxii sadeesan logo tuqaa qabxii sadeesan tuqaa report godha waan dandeessan itti barreessa Itio 360 akkas godha Tarara tube khajau kanalle no Tarara media khajau khatamran nagara fan umantanas isi tanalle report godha sadentan campaigning torban khana isuma khana gona wan brangun borulle itti dabarra itti seenna video isa waraaba report especially oso isa live waraabani fa hate speech jenne report godu qabna amma dura ni adattan waan amma dura goone ni adattani gaafa baddalle biira gaafa taydi afro wanni god akkatti milkoyne nama xiqqaadhaan arrammoo lakkoofsa guddaa qabna hundi khaysan waan dandeeysanin dandeeytii qabdaniin waan kanarratti akka gaari report godha yoo torbaan tokko akkana wal jalatti goone torbaan itti aanu immoo xalayaan barreeffamuu qaba miidiyoota kana maqaan isaanii officially churchiin oromo hundi maalif akka sabatti si balleessuuf deemaa jiran masgiidni oromo churchiin oromo community'n oromo hundi xalayaa officially sumuda teessanitti dhaati page certified mailiidhaan akka nu gahee ja'an giriinii fudhatanii akka deebitutti maili godha durammoo campaign oowwisuu qabna itti wal dabarree ijoollee live dalaydan waan kanarra jabaadha harka cinaatiin amma isaan maal ja'an onag badu qaba OLF matfaata allabbat oromo hullu OLF no waan abiyyin ta'in oromo hundi OLF kun drama itti isaan nu achi barabbaran tana itti naqaw qabna linki post godhen jira Nasir Anole linki post godhen jira page khiyarani jira already jalatti sini godhen jira kanaafu irra deemaati even tokko lama jee fakkeenya sini khaayin jira umarratti immoo copy paste godha wanni comment keessa barreessine san keeysaniif achirra copy paste godha takka achirra barreeffadha irra deebi'ati share godha maalif faranji yoo guyyatti arrantan itiyootiibiin takka itiyoo 316 takka Tarara tubin yoo namni dhibbishani haga kuma report godha oli guyyaa itti aanus yoo godhe guyyaa sadaffaa yoo godhe guyyaa afuraffaa yoo godhe guyyaa shanaffaa yoo godhe guyyaa jahaffaa yoo godhe guyyaa torbaffaa yoo godhe there is something going on janjechu hinda dhabina hinifatina naafi ati nu arrabsaniiti naafi ati nu xiqqeessaniiti naannoon oromiyaa haadii gamtu ja'aniiti maallaqa mee godhachaa jiran kanaaf this is naafisi waan dhufaniif you have to do it waan akkanarra wal khakhaasa joollee high school barattu afaan keessanii tiimaati khottume ilma khiyya waan kannaa hiiqiiti mee waan tan khottu youtube godhi joolleen asii maashin ni beeyti arrantan oromoo meeqaa jira North America kana keessa nuti arra isaan page oromoo meeqa cufsiisan arra mucaan raayyaa studio cufe kun sagalee tiyyaafitee cufe aadaa oromoo dhaamse qabsoo oromooti dhaamse kana jechuun oromummaa fi oromiyaa waan ja'an balleessu ammaan booda oromummaa fi oromiyaa maqaan kaasina Itoophiyaawwinnati furadha qammaqama sirritti nu hojii deemaadha wanni amma deemaa jiru lolli nu rabbanamee jiru kun akkan taane yoo North America fi Canada keessa oromoon jiru hundi yoo even ingiliffaallee beekuu baanne ijoolleen teenya ta afaan beeytuu jirame ijoollee kutaa 8 fi 6 qaraatu khottu ilma khiyya khottu intalatii khottu me YouTube dhaqiiti waan falmataa ibroo kana jitin xalaan jeesani mee khottu naa tuqi itiyoo baanan san naa tuqi itiyoo 360 baanan san naa tuqi report naa goosisa do it let's do it torban tokko hagoon torban takka wal jala oggaa sadeen kana wal jala goone booda community'n oromoo North America fi Canada jirtan hundi xalayaa barreessa xalayaa official taate tasumudaa qabdu jarri kun harraas nu godhaa jira nuti citizen Americaati yoo diddan looyera qabanne isinuma kana khasasnaa warra YouTube isini warri nu arrabsiisaa jiru jaati afaan ingiliffaa bareechaatti barreessaa jira faranjiin ni sudaatti waan akkana isini akkana nu xiqqeessaa jiru isin maallaqa isin kafaltaniini jarri kun huno akkanatti himileet nu godhaa jira harraas nu godhaa jira nu jeeqaa jira nu arrabsaa jira sababa kana genocide khawf deema jaa barreessaa sirritti even genocide yotan ni sudaatan isin khasasnaa yoo jettanis ni sudaatan sinigale
Kanaafuu keessattuu ummanni charchii Oromoo hedduu dhageettii qabdan ummata faranjii asii kana biratti xalayaa kana seriously itti barreessa. Jara sadeen kana maqaadhaati officially xalayaa certified return address hojii tolchaati warra YouTube'itti waannaa isatti erga headquarteritti presidentitti erga barreessatti erga xalayaa wayyeessaa barreessatti erga. Jara sadeen kana jechuun maaliif YouTube dalagaan dhumannaani arraantana Oromoon YouTube taate maali Uber dhaabbannaani Oromoon Uber taate isaaniif nuun gulfaa jiran Uber nu godhatanii jiran. Eega maalayaani haasawurra ajandaa isaan nu darban haasawurra yoo xiqqoo tana dirqama xiqqoo tana baane akkam lafarrattis qilleensarraayis nu bachiisu akka nun goone dirqama xiqqaa kana haa baannu. Torbaan kun torbaan kaampeenii jennee everyday video isaan maxxansan everyday haa report goonu isaanu galgala ganama report nu godhanii hayyoota keenya afaan qabsiisaa jiran. Facebook isaanii cufsiisaa jiran. Isinilleen amma jabaadhaatii torbaan kana everyday guyyaa rabbiirraa as bahaatii miidiyaa sadeen kana report godha Sambooda community'n jiru church'n jiru warri masgiida warri hundi kara adda addaatiin akka organization wannummaan maqaa organizationaa qabdu hundi xalayaa barreessa jara kanatti naqa xalayaa wal fakkaata. This is very important akka gaariitti itti yaada itti dalaga maaliif jennaan OMN'n ka guyyaa takka saba Amaaraa maqaa Amaaraatiin maqaa dha'ee hin xuuyne hin arrabsine arra cufameeti akka taamiraan nagara ka galgala ganama Oromiyaan haa diigamtu Oromiyaan silaa bar arra silaa looyeroonni Oromiyaa keessa jiran gurbaa kana takka naannoon Oromiyaa silaa nama gurbaan kun Finfinnee keessa deemee hin jiraatu silaa ka guyyaa tokko silaa mana murtii dhaabani Oromiyaan haa diigamtu Oromiyaan bakka 20tti haa caccabtu ihee mafrasa allabat ihee hodam kaadire galgala ganama Shimallis Abdiisaatii fi silaa warra pirezidaantii akka naannootti kabajaa irraa fuudhee arrabsaa jira kanallee firraa dhorku dadhaban warra akka silaa Mallasee Dirribsaa miskiinticha oduu dubbisu kawaan hamtuu takkan dubban OMN'n guyyaa takka waan hamtuu kan dubbatiin cufamee jirame saamamee jirame gaazexeessaan isaa hidhamee jirame duuba akkamitti ummanni kun gurbaa kana dadhaban. Kanaafuu kun mishinii araa kiiloo keessaa isaan kanatti harka lafa jalaatiin isinin xuynu Ermiyaas faanillee nu arrabsaa beekaa nu jeeqa nu qeeqa garuu isiniif dhiifna garuu isin akka gaarii waa'ee diigamuu Oromiyaatii fi waa'ee Oromoo irratti akka gaarii dalagaa qalbii Oromoo cabsuu fi waan godhamu kana irratti. Taamiraan nagaraallee mishin isan tutti kanname silaa arraantana taamiraat nagara nama sa'aat akka dhaabbatee deemu maaliif jennaan caffee Oromiyaa waan jaan erga jiraate erga naannoon Oromiyaa wanni jaan jiraate akkamitti heerri isaa hayyame naannoon kun namni tokko namni dhuunfaa tokko miidiyaa irra taa'ee naannoon kun haa diigamuu haa caccabu bakka godhanii haa bahuu ihee yuuhun maarri akkamija hin danda'amu jechuudha. Kanaafuu kun mishinaa rakkiiloo keessaa kanname torbaan kana ajandaa keenya godhannee wanni nuti goonu oggaa hirribaa kaatan oggaa guyyaa ganama hirribaa kaatanii fi oggaa rafuu deemtanillee peejoota kana akka gaariitti report godha yoo namni if kanne dhibbishan kumni tokko osoo guyyarraa torbaan takka kana goonee torbaan itti aanu xalayaa amma qopheessa warri charchii xalayaa qopheeffadha warri masgiida xalayaa qopheeffadha community'n xalayaa qopheeffadha lawyer association'n xalayaa qopheeffadha organization'n Oromoon qabdu hundi ollaanis xalayaa qopheeffadha amma lafa jala qopheeffadha barreeffadhaati certified ergaa nuti hangasu asii report goona nuti girrisaan kana report haa goonu isin immoo xalayaa teessan qopheessaati search godhaati headquarteritti amma barreessa amma ergaa maaliif certified mailing guyyaa 3 haga guyyaa 5 fudhata nuti asii kana oowwifna isin xalayaan ammaanu karaa haa buutu barreessaa ergaa eega tunu qabsoota akka harmataan isii warra afaan tahee nu balleessuuf dura olola hamaa nu rabbane kana afaan qabsiisu ta dura qilleensa irratti afaan qabsiisu talafaallee oofaa tanammoo irra daloo qabna jechuudha. Kanaafuu jabaadha tanuma dhaamsa kana isinii dhaamuuf dhufee nin deebi'a. 360 qofa moo isaatii ni goona isaatii miti amma fardiin ETO 360 taakka jaa ETO 360 number 1 tokkuma jalaa ajjeefnu tokko lama sadi ETO 360 ETO tube
ترارا ميديا نتورك تامرات نجرا أما بني ميديا سدين خنا ورينا لا جرتم فيديو خنا شير قدا أسمان اللي يوتيوب أوغان فيديو خنا رابوه يوتيوب لك آتي وريم ريبورتون قدين يوتيوب ساني سيناتي ريبورت قدا ترارا ميديا نتورك بيجي خيارس نجرا مالي فيسبوك خيارا نجرا يوتيوب شيرين قوني قرو سينات مقدا سين في إتيو 360 جرا خنا قدا جرخون مالك أدلق تاجرا خناف we gotta do this ورين تلا بريسا قبيسا سنيجي أمانتنا ورين لا جرتن ونما مكا أورموتين هيما بافتن هنت فيتن خرا مسجداتين فيتن خرا چرچيتين فيتن خرا أفوشاتين فيتن خرا كومينيتيتين فيتن خرا أولاتين فيتن خرا لوير أسوشين فرا وري هيلز أسوشين أورمو يامت هنتي تلاياتي سن أرى قبيساتي إفتان تلاياتي سن سرتفايدي دربا green slip hojii erga akka nu gahee isinii deebitutti godhaati erga maaliif wanni sumudaa qabduu fi wanni barreeffamte biyya tana kabaja qabdi gaafa fuudhan CEO bira gaafa ergitan miidiyaan kun genocideedha awaajaa jira miidiyaan kun waa'ee teeknikaa nama barsiisaan jiru beekumsa namaa kannaan jiru isintu afaan hin dhageenye malee nama wal ficcisiisaati ammaan tana lola Itoophiyaa keessatti deemaa jiru warri qabsiisaa jiru ummata kanaa lola nurra deemaa jiru ummata kanaa sinigale akkas jenneeti ummata kana report gochuu qabna ummanni kun maallaqa je'ee miskiina wal ficcisiisaa jiran nama keenya wal ficcisiisaa jiran ummanni saba Oromoo guddaa kanaas arrabsanii tuffatanii xiqqeessanii naannoo Oromiyaa diigamuu qabdi jedhanii waan galgalaa ganama kaampeen nurra godhan nutilleen dirqama kana bahuu qabna jechuudha kanaafuu jabaadha dirqama kana baha torbaan kana dalagaan teenya tana warreen xalayaa barreessaa isin jenne itti qophaa'u ammaan tana barreessaa erga nuti immoo asii riipoorti goonaa jechuudha fayyaa argadhaa sheer olii godhaa walii dachaana yoo rabbi jeeboru